Ashama harka nagaan koo kan jaalalaa kan kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u. Asumaan viidiyoo kiyya share laayikii gochuu hin dagatinaa. Har'a waa'ee Saudi Arabiyaa irraa ijoolleen keenya rakkachaa jiran mana hidhaa irraa too waa dubbadhaate sheerii godhaatu waliin gaa'in siniin jedha. Kanaafiyyuu akkuma beekamu ijoolleen keenya Saudi Arabiyaa keessatti nama waggaa 2 hidhameeti jira. Nama waggaa 1 ji'a 5 ji'a 4 hidhameeti jira. Nama baatii 7 baatii 8 hidhameeti jira. Yeroon kun yeroo ho'aati. Daqiiqaa tokko nama hin dhaabu jechuudha. Wayii biyya Suudii kana keessatti mana tokko keessatti nama 200 nama 300 ta'anii nama 50 nama 40 ta'aniitu kan isaan hidhamaa turan. Kun xiqqaatee hotuu jirru hamma kun itti dabalamaa jiran. Kanaafiyyuu ijoollee kana akka isaan gara biyya isaaniitti galan akka warri duraanii murtoo argataniif sagalee aataanuuf Oromoo sagalee aataan ijoollee keenyaaf baay'ee nama dhiba. Halkan tokko haa turuuti waggaa tokko ji'a 2 ji'a 3 haa turuuti wayii Saudi Arabiyaa sekoondii tokko keessatti bishaan tummataan galu kan nama cobaan mukeefa malee jechuudha. Mana tokko keessa shintibeetii tokko fayyadamaa mee ilaala dhiirri haa danda'u dubartiin akkamaa taatu shamarran keenya akkamaa ta'an kana keessa haadholii keenyatu jira, haadha daa'immaniitu jira, dubartii garaa baattutu jira. Huccuu tokkittiidhaan akkamitti jiraata ilmoon nama waggaa tokko waggaa 2 waggaa 3 kan nama ajaa'ibu. Micaan tokko dheengadi dubbisnee kan turre nama waggaadhaa fi baatii 8 jedhee dubbate. Waggaa tokko baatii 8 Saudi Arabiyaa keessa hidhamu. Riyaaditti hin qabamee Riyaadirraa fuudhanii eessana dhaqatanii deebanii Haayiliirraa maali jedhanii achi gidda Saudi Arabiyaatiin magaalaa giddaa nagaanii kunaasitti hidhamee jira jedhee nama dubbatetu jira silkiidhaan. Kan maatii qaba. Kan ijoollee qaba. Ati ijoollee wajjin rakkachuu jirti biyya Saudi Arabiyaa keessatti akka isaan gara biyya abbaa isaanii galaniif sagalee ta'aa biyya Oromoo. Kam achi keessatti namni maraate jira kan dhukkubsateetti jira. Dhukkubsatee yaala hin argan. Yaala gahaa hin argatan, nyaata gahaa hin argatan, uffata hin argatan, uffata jijjiirrata hin argatan, shintibeete olee gaa fayyadaman. Wanti rakkoonni ijoollee Saudi Arabiyaa isinitti haa dhaga'amu. Miidiyaan gurguddaan waa'ee Saudi Arabiyaa takka asee hanga dhiisee ajandaa biraatti deebitan. Garuu uummata keenyaaf uummata Saudi Arabiyaadhaaf sagalee haa taanu mogoo jedhanii dubbatanii inni kun asiin dhaga'ee asiin dabarsa. Amma namarra geessutti namni namaaf hin beeku kunni jedhanii suma kanadha. Dabalataan yoo kun otoo isaan duraan hidhamanii jiranii achitti rakkachaa jiranii lammeeffaa ijoolleen lammii Itoophiyaadha maal jedhanii kanaan sa'anii kan iddoon isaa hin baramne bootaan namaa shoorxaa sana hajjeesellee kan hin beekamne akkasumaan ijoollee Itoophiyaadha uummata lammii biyya Itoophiyaa jedhee namni haasa'u jira. Garuu addaan hin baafanne nama lammii eessaatu akka hajjeese gaafa addaan baafadhee isiniif dhiyeessinaa kan ta'u. Ammasitti namni shoorxaa yookiin immoo poolisii Saudi Arabiyaa magaalaa giddaatti namni hajjeese hammallee addaan hin baane jechuudha. Kanaafiyyuu namni hidhamaa jirummoo namni guuramaa jirummoo kan iqaamaan ballage kan iqaamaa qabu kan iqaama hin qabne ijoollee Itoophiyaa bichaa miti. Lammiin biyya biraa illee qabamaa jira jecha dhaga'ee jiraan. Kanaafiyyuu hamma addaan baafannee simbiraan geenyutti lammii biyya keenyaallee waan abbaan ajjeese gahammaaf addaan hin bahin jira shugguxxiidhaan kan inni du'e jedhanii. Kanaafiyyuu qabatamaa isaas hagoo addaan baafadhee kan sinii dhiyeessuudhaafis ni yaala. Kanaafiyyuu hanga guyyaa biraan viidiyoo biraa qabadhee sinii dhiyaadhutti nagaan naa jiraadha.